Namni tokko yeroo isaa sirnaan itti fayyadamuudhaaf mee maal godhuu qaba isiniif fakkaata? Yeroo sirnaan itti fayyadamuu jechuun hoo maal jechuudha? Kunoo gaafilee kanneenii fi kan kana fakkaataniif deebisaa qabadhee dhufeetiin jira. As dhiyaadhaa. Yeroo sirnaan itti fayyadamuu jechuun wantoota qabatamaan lafatti arguu barbaaddu, wantoota dhugoomsuu barbaaddu, kaayyoo ta'e, takka immoo karoora yeroo gabaabaas ta'e yeroo dheeraa dhugoomsuudhaaf dursitee karoorsuu, hojii guyyaa guyyaan hojjettu walitti kurfeeffachuu, akkasumas akkaataa sagantaa kaayyatteen wantoota karoorfatte san hojiitti hiikuu jechuudha. Yeroo sirnaan itti fayyadamuuf wantoonni barbaachisan takka immoo wantoonni isin godhuu qabdan hedduutu jira. Yeroo sirnaan itti fayyadamuuf qajeelfamoota akkasumas tooftaalee yookaan mala hordofuu qabdantu jira. Isaan keessaa inni guddaa fi yeroo akka sirnaan fayyadamtaniif yeroo hunda kan isin gargaaru kaayyoo guddoo qabaachuudha. Namni kaayyoo guddoo hin qabne wanti isa onnachiisu hin qabu. Kanaaf yeroo isaa sirnaan itti fayyadamuudhaaf gatii yeroo isaa beekuudhaaf hin onnatu. Kanaaf waa hunda dura kaayyoo guddoo qabaachuun akkaan barbaachisaadha. San booda ammas kaayyoo guddoo qabaachuun qofti, mul'ata fagoo qabaachuun qofti mataa isaatiin gayaa miti. Kaayyoo qabdan san caccabsanii akkaataa bakka yaaddanti ga'uu dandeessan san karooraa fi tarsiimoo baafattanii karooraa fi tarsiimoo saniin hogganamuun akkaan barbaachisaadha. San booda ammas wantoota hojjechuu feetan akkaataa barbaachisummaa fi bu'aa isaaniitiin wal duraa duubaan tartiibeessuu fi kan dursa argachuu qabu dursa kennuufi jechuudha. Kana jechuun kan faranjoonni prioritizing jaansan jechuudha. Hojii dursa argachuu qabdu akkaataa barbaachisummaa fi hatattamaan ta'uu isaa irratti hundootee isaan saniif warra akkaan barbaachisaa ta'an kan kaayyoo keetiin dhisan isaan saniif dursa kennuudha. Kanatti aansee hojii tokko yeroo itti xumuruu qabdu, yeroo inni sitti fudhachuu danda'u dursitee karoorsitee hammamta akkana fudhachuu danda'a hojiin haa xumuruun, ani hoo hangamittiin xumuruu qaba jettee yeroo isaa daangeessuun wantoota yeroo kee itti fayyadamuudhaaf akkaan si gargaaran keessaa warra ijoodha. Kana malees akkaataa yeroo kee sirnaan itti fayyadamuu qabdu dursitee itti yaaduu, namoonni biroo haala akkamii yeroo isaanii akka dabarsan laaluu, muuxannoo irraa qooddachuu fi namoota milkaa'an akkamitti yeroo isaanii akka fayyadaman, akkamitti akka karoora baafatan isaan gaafachuu, akkasumas kitaabilee yookaan barruuwwan gaggabaaboo, viidiyoowwanii fi gorsa akka Dr. Eliyaas amma dhiyeessaa jiru kana fa'aa, akkasumas barsiisota biroo irraa akkaataa yeroo ifii itti fayyadamuu qabdu irraa barachuu fi dubbisuun wantoota dandeettii yeroo itti fayyadamuu sirriitti siif gabbisanii fi siif guddisan keessaayi. Kanaafuu yeroo kee sirnaan itti fayyadamuun itti fayyadamuu fedhuu qofaa miti, tooftaa itti fayyadamuuf si gargaaran sirriitti baruu irratti hundaa'a jechuudha. Tooftaalee hanga ammaa armaan olitti yaamnee fi kanneen biroos bifa gabaabaa fi salphaadhaan qabxii 6 jalatti walitti cuunfeetiin jira. Kanaaf yeroo kee sirnaan itti fayyadamuudhaaf wantoonni si barbaachisan keessaa inni jalqabaa fi inni guddaan tokkoffaan yeroo keetiif gatii guddaa laachuudha. Inni lammaffaa eega tokkoffaan gatii yeroodhaa beekte booda lammaffaan wantoota hojjechuu barbaaddu dursitee karoorfachuu, sagantaa baafachuu, akkasumas sagantaa guyyaa guyyaan maal akka hojjechuu qabdu kaayyachuudha. Qabxiin sadaffaa hojiiwwan wal qabatan, hojiiwwan wal fakkaatan iddoo tokkotti walitti fiddee hojjechuudha. Hoggota kan hojjettee ammas kan raawwataalti kaan osoo hin taane wantoota wal fakkaatan yeroo wal fakkaatatti fiduu. Ammas akkaatum hojiiwwan walirra cimaniin yeroo hamilee qabdu, yeroo mirqaana qabdu hojiiwwan ciccimoo fi akkaan barbaachisoo ta'aniif dursa kennitee yeroo dadhabde, yeroo humna hin qabne wantoota ciccimoo hojjechuu hin dandeenye wantoota sasalphoo hojjechuudha. Qabxiin afuraffaa wantoota hojjettu yeroo itti xumuruu qabdu dursitee murteessuu fi daangaa itti godhuudha. Qabxiin shanaffaa wantoota sagantaa keetiin ala yeroo kee balleessuuf sitti dhufan kamiyyuu keessummeessuu dhabuudha. Yeroo hunda wantoota kaayyoo keetii fi karoora keetiin ala sitti dhufan lakkii jettee diduu amala godhachuudha. Qabxiin jahaffaa fi inni dhumaa immoo yeroo hunda wantoota hojjettu irratti xiyyeeffachuudha. Yeroo bashannantu bashannana, yeroo hojjettu hojii, yeroo barattu barnoota. Kanaaf osoo barnoota irra jirtuu bashannana hin yaadin, osoo bashannana irra jirtuu barnoota hin yaadin, osoo daree keessa jirtuu waa'ee qormaataa, waa'ee qo'achuu, osoo qo'annaa irra jirtuu ammas waa'ee daree hin yaadin. Yeroo hojjettu hojjedhu, yeroo bashannantus bashannani. Waan hojjettu irratti xiyyeeffadhu. Qabxiiwwan 6 kun akkaan si gargaaran jeetiin yaada. Dr. Eliyaas Abdullaati. Galatooma.